Jirra jirtu hordoftoota keenya har'aan tan ammoo akkuma yeroo dabree waadaa isinii gallegaa gaafiiwwan present perfect tensiidha jechuudha. Akkuma yeroo dabree present perfect tensii usageesiidha bal'inaan hojjennee turre jechuudha. Gaafiiwwan present perfect tensii hammatan gaafii at least gaafii 24 jechuudha qopheessineerra. Present perfect tensii jechuudha qormaata biyyoolessaa ta'e ani exam irratti jechuudha kan isinii dhalooytu as keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Saniifuu kana hojjettanii kana wajjin hojjennee xumurre taanaan present perfect tense irraa gaafii dhuftu takka illee jechuudha with no doubt deemuu dandeessa waan ta'eef hordofaan afeerratiin kan yeroo maraati. Let us start with the first one. I dash in Addis Ababa since 2015 jedha. Ani Addis Ababa keessaan jiraachaa ture. Yoom irraa eegalee jira? Bara 2015 irraa eegalee. Kanaafuu I have lived takkaatu kanaatu kayyoo kanaatu deebisaa taaf jechuudha. I have lived kayyoo kanaatu deebisaa taaf jechuudha. Bal'inaan PDF asirratti isinii garsaayuu kana jechuudha. Guutuun siidha Telegiraama Afrikaan irratti isinii maxxanseera waan ta'eef achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu akkamitti nootii qabachuudhaaf hin dhiphatina. Okay, gaafiin isii lammaffaadha maal jetti? Gaafiin isii lammaffaadha. Dash you ever attended the Irrecha festival in Bishoftu? Kayyoo maal jechuudha? Have you ever kayyoo kanaatu have kayyoo kanaatu deebisaa taaf jechuudha. Have you ever attended the Irrecha festival in what? Bishoftu kayyoo jechuudha. Ever, never kayyoo akkana kana agarran just karaa kamii ceetan jechuudha. Karaa present perfect tense jechuudha. Present perfect tense akkuma bal'inaan jechuudha usageesii yeroo dabre kaasaa turre jechuudha. Maal jechuudha? Wanta akkuma present waan ta'eef irra deddeebi'ee hojjechuusaa bu'aan isaa amma jiraachuusaa jechuudha. Bu'aan isaa amma jiraachuusaa kan agarsiisu bal'inaan kaasnee turre jechuudha. Warri kana dura viidiyoon kana dura isin dabarte viidiyoo isiidha liinkii isii diskiripshinii ala isiniif keenya akkasuma indiskiriinii viidiyoo tanarra illee isiniif keenya achirraa argattanii hubachuu dandeessan jechuudha. Okay, haatti fufnu. She dash just finished drinking 3 cups of bunna. Kayyoo maal jechuudha? She kun maali? Singular pronoun. Saniifuu maal barbaadu jechuudha? Has fudhatte malee maaliin fudhatte jechuudha? Have hin fudhattu. Why? It is plural. No, it is singular. So it should take what? The singular verb fudhachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu she has just finished drinking 3 cups of bunna kajedhu deebisaan isiidha. Has kajedhu kana ta'a jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu. We dash traditional Oromo dress many times kayyoof deebisaan maal jechuudha? We have worn kayyoo kana jechuudha. We have worn traditional Oromo dress many times kayyoo deebisaan isaa maal ta'a jechuudha? Have kayyoo kana ta'a jechuudha. Have worn kayyoo kana deebisaa ta'aaf jechuudha. Okay. Gaafiin itti aanu immoo gaafiin itti aanu he dash never visited the rock Hewan churches of Lalibala kayyoof maal jechuudha? He maal jechuudha? Singular pronoun. Saniifuu singular verb barbaade jechuudha. Asirratti dogongoraan have jedhamee qalama diimaadhaan jechuudha booldi godhame. Kanaafuu has kayyoo kana jechuudha. Has never visited kayyoo kana. Has kayyoo kana sirri kayyoo kanaatu deebisaa sirrii ta'a jechuudha. Okay. Gaafiin itti aanu they dash in Ethiopian all their life jireenya isaanii keessa guutuu keessa Itoophiyaa keessa jiraachaa turan kayyoo maal jechuudha? They have lived kayyoo kun deebisaa lived have lived kayyoo kun deebisaa ta'a jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu dash you dash kitfooyet kayyoo yetiin maaliif maalirra galaa kayyoo yoomiif yoom fayyadamna kayyoo ammoo yetii iddoon isaa yoomi jalqabarra moo dhumarra kayyoo bal'inaan viidiyoo dabre keessatti kaasanii turre asumarrattis irra deebi'ee kan isinii kaasu yetiin yeroo hunda yeroo baay'ee maal jechuudha gara dhumaa hima gama dhumaatti gala jechuudha. Akkasuma eenyuuf eenyu gala jechuudha? Gaafii hima gaafii ta'uu fi akkasuma negatiiva warra ta'e qofarratti jechuudha. Kan inni galu asirratti ammoo himni gaafiidha jechuudha. Kanaafuu have you eaten kitfoo nyaattee beektaa iyya. Okay, gaafiin itti aanu someone dash just prepared doorowat for dinner. Someone prepare godhee jira eenyu doorowatii maaliif hirbaataaf. Kanaafuu jechuudha maali? Someone kayyoo maali? Plural immoo namoonni. Plural immoo singular. Kanaafuu singularidhaan singular verbii barbaada jechuudha. Gara singular verbii fiigdanii has kayyoo kana fudhatan jechuudha. Has just prepared. Gaachu present perfect tense in subject plus has or have plus v3 dhaan kanaafuu no someone kayyoo kun maal jechuudha? Subject dha. Has fudhannee meeshaa keessatti has just kayyoo kun maal jechuudha? Just itti wanni dabaluuf jechuudha.
emphasize jabeessuuf bareechuudhaaf hima kana kan saniif galtee jechuudha. Saniif isin just kana just xaanee kan jiru maal jechuudha? Prepare kan jiru V3 dhaan kaa'amee jechuudha. V3 dhaan kaa'amee jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu. I dash the Samin mountains twice kan jiru kun I have maal jechuudha? Visit kan jiru kun deebisaa sirrii isa kanaati jechuudha. Gaafiin itti aanu. We dash Oromo cultural dance since we were what children. Kanafu we have learned khajun malajura we have learned khajun deebsa jechuudha. It is have jechuudha deebsa learn has learned khajun deebsa kanafu have learned khajun deebsa dhata jechuudha. Okay, she dash tajiyoo honey wayne jechuudha at the celebration last week khajun kanafu she dam is singular pronoun sanifu singular for your by the jura has what drank kajo deebsa jechuudha. Birra kajiru. Okay, have you ever dashed person or traditional Oromo beer? I don't know. Traditional Oromo person? I don't know. Bira traditionally dai. What are you gonna say, guys? Biran ada Oromo Timo Dugati ada Oromo ti? I don't know. Garwa asirratti akkas jedhe have you ever dashed farso or traditional Oromo beer? Farso, I don't know. So gaafiin ammoo deebisaan ammoo maal ta'e jechuudha? Have you ever jeen isaniifuu maal jechuudha? V3 qofatti dabalatan jechuudha jechuudha. Kanaafuu tried kan jiru kana beer kan jiru kana sirriidha jechuudha deebisaan. Okay. He dash in Mercato market every week for 10 years. Every week for 10 years. He okay, has, what are you going to say? He has what? He has shopped kajokun deebsada jechuudha. Gaafi itti aanu. We dash not seen a gada ceremony yet. Kajedhu maal jechuudha? We not gattani yeti jira not. Kanaafu we have kajehu kana have maal jechuudha? Deebsada jechuudha. Okay. Although I was born in Addis Ababa dhaladhu malee I dash in Bishoftu for the Irrecha festival every year since 2018. Kanafu asirratti garuu ammoo maal jechuudha? Addis Ababa dhaladhu malee Bishoftu irratti jechuudha attending ni godha. I have what jechuudha attended Bishoftu irratti ni hirmaadha. Maal Irrecha Bishoftu ni dhaqa jedhu ibsa jechuudha keessatti. Kanafu A attended, B have attended, C am attending, D attended. Kanafu have attended kajokon deebisa ta'e jechuudha. Okay, gaafin itti aanu. Last year during Timkat yeroo Timkat jechuudha we dash in Gondar but this year we are kajokon gabaabsan jechuudha. We are staying in Addis jechuudha. Addis Ababa keessa jechuudha ta'aa jirra jechuudha. Garuu amma maal jechuudha hin daawwanne karaa maal hin deemne kajoo keessa ibsa jechuudha. Karaa Gondar deemee celebrating gooneen kabajneef Timkat yeroo bara kana jechuudha. Yeroo tana dura garuu immoo gara Gondar deemee kabaja jedhe. Kanaafuu have kajoo jechuudha. We maal jechuudha? Plural maal jechuudha? Plural pronoun idha misaniifuu have kajoo kan fudhatte. Have celebrated kajoo kan fudhatte. Have celebrated is would be answer for this question. Okay, gaafiin itti aanu. Have you dashed the new Oromo music albums that is popular lately or not yet? Kajoo kanammoo asirratti not yet kajoo kun yetiin yeroo biraatiidha ibsa biraa keessatti akkuma jalqabaa kaasuudhaaf yaala ture jechuudha viidiyoo biraa keessatti yetiin waan takka godhuu hin goone garuu ammoo godhuun keessarraa hafne tokko jechuudha ni jedhame wanta hin goone garuu ammoo godhuun keessarraa hafne jechuudha gaachoo bal'inaan fakkeenyaan illee dabalee jechuudha viidiyoo sana irra kaaseen ture warri viidiyoo san laaltan jechuudha easy peasy for you kun saniifuu haa itti fuufnu kanaafu have you dashed the new Oromo music album that is popular lately or not yet? Kajoo maal jechuudha? A listen to B namo listened to C have listened to asinga yuudha jireetanii karaa haabiin fiigina maaliif haabiin azirte waan ta'eef gaachuu C namo maal jechuudha listening to saniifuu haabii waan azirtuuf sabjettiin aziraamre kun amma maal ta'e jechuudha karaa questioniti gaafii saniifuu maal ta'e jechuudha listened to taate jechuudha listening to propositionin listening dha maal fudhatte listening propositionin to yaamtu fudhatte jechuudha okay.
We dash just dash from the summit mountain trek. Our legs are still sore kajedhu. Kanaafuu we have kajoo kana we have just returned kajoo kun gaafii tanaaf deebisaa ta'a jechuudha. A returned, B have returned dot dot jechuudha. C are dot dot returning. D has dot dot return kajoo. Kanaafuu B is the correct answer. Okay, gaafii itti aanu dash she ever dash injara with her hands before coming to Ethiopia in 2020 kajoo. A did dot dot it, B namo has dot dot it dot dot mali bakka tana hima kana galayaati jira blank blank dot dot jechuudha. C have dot dot yookaan blank itin. D is what dot dot eating. Kanaafuu has jechuun maaliif she waan ta'eef. Okay, gaafin itti aanu. The community dash the Gada system respectively since hayyoo kana fudhannaan dhufnaan makaara maalii figdaniin isin jedhe gara present perfect tenses. Kanaafuu have followed have maalii fudhate asirratti community maalii jechuudha. Communityin plural waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu have fudhate jechuudha. A followed, B has followed, C have followed, D follows. Kanaafuu have followed kajoo deebisaa ta'a jechuudha. I reject that I dash never dash Lalibalas rock hewan churches in person only in photo jechuudha. Kanaafuu photo qofaan jechuudha. Inni laallee qaamaan deemee jechuudha. Lalibala rock hewan churches jedhama jechuudha. Kanaafuu saw kajoo A saw, B have seen, C had seen, D see. Kanaafuu I reject that I kaniifuu have fudhatamre ever ever maal jechuudha kun baay'ee ibsuuf jechuudha. Hangam takka inni akka waan godhin jechuudha. Kan ibsuudhaaf gale jechuudha. Never ever miti never. Kanaafuu have seen kan jedhu jechuudha. I have never seen kan jedhu jechuudha. Takka ilaaleen beeku footoodhaan malee qaama dhagee. Okay. Ilaalta fuulduraa siyaalaaf suunnaan. They dash already dash for the wedding guests. Keessummoota gartee warra cidhaatiif qophaa'an keessummoota warra cidhaatiif xayyii duraanumaa dursanii qopheessaniira osoo nuti hin deemin duratti jechuudha. Okay, kanaafuu A prepared, B have prepared, C had prepared, D are preparing kajoo. Kanaafuu B is correct answer. Mali they mali jechuudha. Plural waan ta'eef plural verb badal have prepared jennaan jechuudha. Okay. Since childhood gaafa ijoollummaarraa eegalee jechuudha. He dash Galada monkeys in the world several times kajoo jechuudha. A saw, B namo has seen have seen, Dean sees kajoo kun have seen kajoo kana jechuudha. Maali no has seen kajoo kana jechuudha. Kanaafuu maaliif he maali jechuun singular waan ta'eef. Okay, someone dash the traditional kita breads this morning. The house smells amazing. Kanaafuu waan qinxaan tolfamee jechuudha. Qinxaa kajaamuu jiru jechuudha. Naannoo keenya kanatti illee qinxa majaama wantoota akka daabbooti jechuudha. Biddeenaaf akka biddeenaati furdaa wayiiti jechuudha. Qinxaa yenna yookaan iddoo tokko tokkotti wanni faayitanii fudhachuu dandeessan ittiin mulawwaa I don't know. Faxiiraa jedhama iddoo tokko tokkotti. Inni isa waan godhamee jiruuf manni kun baay'ee maal jechuudha. Wanni ismeelii bareedaa qaba jechuudha. Ismeelii bareedaa amazing ismeelii qaba jechuudha. Thank you for your attention jecha kan xumurru ta'e jechuudha. It is the last but not least. Yeroo dhuftummoo present perfect continuous tense bal'inaan usage isiitis akkasumatti exampleoota daddaballee jechuudha. Gaafii qormaata biyyoolessa irratti illee hammataman jechuudha. Harkisnee finnee kan bal'inaan laallu ta'a jechuudha. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan affeerratti nyaa thank you so much.